كفالوني أمي كفالة تفا إنه تجر إلما تفا يادتي واي تليايتني كفالة تفا زكالة تفا واي زكالة تفا كفالة تفا واي تليايتني أباتي ما مكفاية فيديو فور أبديس مالو فور أبديس واي تليايتني إنكالك واي تليايتني كفالة تفا ما يدسيت أورومو نجرا afaan qela deemu maa'ani mataan qela Antonni farrofte qarra qottoo arra waay nagaan sinifa nagaa keenyan daganne bakka jirtatti nagaan sinifa ta'u har'a dhimma kaffaalu irratti waa dubbachuu barbaanne jirachuudha amma akkuma galleen Facebook irratti waa argite jechuudha nani dhama maxariyaa malee naqabuu fi baadii malee naqabuu gadi albaatee silaayyuu maxariyaa gadi albaa inni yeroo odeessu inni kaanuu waan akkasiin jiru affaanamee hidhamuusaa bicha argina kan isaa maaliif akkas ture yuuti inni maa ture qoy kanatti kaffaaloo maa ture maaliif ture mootummaan kana maaliif seerri isarratti dafee hojjechuu didi why what is wrong isa dabar no yeroo ammaa kana nama nu diigu oromoo nama tokkomsu nama oromoo walitti fidu mootummaa isaa ta'u miti mootummaa isaa ta'u qaama kamiyyuu haa ta'u yeroo ammaa kana kan nu barbaachisu tokkummaa keenya jaalala keenya obbolummaa keenya walii galtee keenya dhaggeeffatu kaffaaloodhaa fi namni yaadu yookaan namni isaa maa hidhame jedhee falmu yoo jiraate diina oromooti kaffaaloo eenyuufuu hin ta'u amantaa kamiifuu hin ta'u kaffaalooni oromoof hin ta'u amantaadhaafis hin ta'u kaleessa amantaansaa protestaantii ture paastoriyyuu of godhee ture cherchiyyuu dhaabee ture achi as deebi'ee wangeeluma kana isuma sagalee waaqayyoo jedhe ummanni meeqaa ol miiliyoona meeqaa ol itti amanu sirraahuu qabaa wangeelli kun sirrii miti sirrii hin barreeffamne nama jedhee gara wanta itti of seensisee amantaa biraa jechuudha tokko jedha achi immoo bareedde na ija babaasteedhe amantaa namaa namni muslimni miiliyoona meeqaa ol nuu ta'eera nabi muhammad ergamaa rabbiitii jedhee kan itti bulu kan itti amanu fee sossoqolatee waan barbaade afaan of kaayyaasaa oolee jechuudha lama kan biraa ammas maal godhe sadaffaa gandaan qoqqoodee waan baay'ee godhe sadii namni kun humaafuu faayidaan qabu jechuudha keessumattuu yeroo ammaa kana qaamni namni nu barbaachisu nama tokkummaa oromoo qaama oromoo dhala oromoo amantaa oromoo saba oromoo amantaa protestaantii haa ta'u muslimaa haa ta'u kiristaanaa haa ta'u waaqeffataa haa ta'u buudizimii haa ta'u namni kan itti amanetti bulutu sarara jira kan isatti amane maaliif hundumtuu macaafa qaba macaafa san ilaallata darbees macaafa kan namaallee ilaala ani fakkeenyaaf macaafa qulqulluun nan dubbisa quraanallee takka takka nan dhaggeeffadha yeroo masgidaa lallaban maal jedhan obbolaawwan koo bira yeroo wal agarru waan tokko yaada wal jijjiirrachuudha yaada kanarratti hin morman dhaggeeffadhe hin callisa malee maaliif isaan itti amaninu yaada isaa fudhatan namni yaada isaatti amanetti yaada isaatti bulutu irra jira Oromoo adda qooduun sirriimti. Oromoo musliimatu nu balleessa, pheenxee musliimatu nu balleessa, pheenxee ortodoksiitu nu balleessa, pheenxee waaqeffatatu nu balleessa jedhanii Oromoo adda qooduun gandaan qooduun kutaadhaan qooduun amantaan qooduun godinaan fi aanaadhaan qooduun kun salphina jechuudha. Kanaaf itti xinnaateen jedhani akka qaama qote. Dafee eenyuun nan kabajaa dafee sassaabamuu qaba ture hamma kana maa ture durumayyuu dafee affasamuu qaba ture namni akkasii keessattuu dubbiin karaa amantaa dhufe baay'ee nama diiga dubbiin karaa amantaa dhufe garmalee nama diiga riiskii baay'ee qaba jechuudha kanaafuu amantaa abbaan fedhe itti bulee itti maal godhe isaa teemdi well done isaa teera maaltu nama biraa dhibe isaa taanaan kabajuu fi yaada nama sanaa kabajuu namummaa nama sanaa kabajuu akkanatti wal kabajeetu amma kiristaanii fi musliimni bara dheeraa wajjin jiraate
bara baay'ee bara duriitti kaaseeyyuu kiristaana musliimni jira waluma faana jiraachaa ture qabsoo keessatti jira fuudhaaf heeruma keessa jira ollaa keessa jira obbolaaf obbolaanu musliimaaf kiristaana ta'anii wal faana jiraatu anamma obboleettiin keenya tokko musliimadha gara ijoollee 9 qabdi obboleettiin maazarii jechuudha tokko qofa miti obboloonni ishee gara 3 musliimootadha kanuma haadha tokkoo fi kan karaa abbaas karaa haadhaas jechuudha mirga isaaniitti maazariin kiyya immoo mirga ishiitti isheenis ortodoksii barana faama sargii qopheessanii turan intala heerumsiistee turte adadaan keenya ishee musliimaa garuu warri kan keenya dhaqanii kan kiristaanaa hojjechaa turan akkanatti wal faana jiran bakka wal kabajanii jechuudha wal jaallatanii jechuudha amantaadha wal diiguun wal ammacuun wal irratti ka'uun saba gargar gurguruun gargaruun kuruun hin ta'u kun waan salphinaati waan beekumsa dhabuudha jechuudha waan beekumsa dhabuudha waan salphinaati dhuguma laali sababa kafaaloon fi warreen akkasaa jechuudha jalasoonni akkasaa kana godhanitti oromoon baay'ee walitti ka'ee ama alaabaan gubatutti ka'ee akka alaabaan gubatutti ka'ee oromoo walitti deebi'ee ture jechuudha namni kanaan dura wal kabajee wal faana jiraatu argitan nama tokko warreen akkasii kiyaayaasanii dhabama gochuu keessumattuu ani warra alaabaa gubdeeratti isaanis beekumsa hin qaban jechuun haa ta'u garuu achi kee gadi keenseen jira isa keenseen garuu sababni alaabaan sun diipi kanarratti ma dubbachuun barbaada alaabaan sun diipi kan nama dhuunfaa miti ani ishee yagadee kana nama dubbifanne nama kitaaban dubbifanne nama aadaa oromoo afaan oromoo sirriitti oromoon eessa akka ga'e nama nu bannedha malee warri akka kafaaluu kun warri alaabaa guban warra kanaa birama birandar sababni garuu isaan jedhe ana no matter kafaloon ko bor hidhamuu danda'a kafaloonis wallaalummaa seenaa akkasii garuu alaabaa gubuudhaan seenaa kan akkasii kaayee katabe darbuun irra jiru namichi kafaloonis wallaalummaa namni alaabaa gubees wallaalummaa wallaalummaa raafil irra darbi jira dhiis wallaalummaa kafaloon wallaalummaa foton taane beekamtii argachuuf femes ta'uuf namoonni magaalaa kana keessa kana baay'een isaanii jechuudha biddeen nyaachuuf olii gadi katti femesii ta'uuf maqaan isaanii akka dhadhaamu yuutuubii irratti tiiktookii irratti instaagiraamii irratti karaa adda addaa beekamtii argachuuf xeenxartu ishiin namas miti dhugaa dubbachuudha na dhaansinati nama miti baay'een faaloo kan balleesse maal beektaa kanaan dura roonni shugguxii uguu ka'e sana namarraa buusti otoo deemeera ta'e utu eebuusaa baheera ta'e bakka eebutee ture amma oduu kana kaasuun keenya jechuudha dochumatti waa'ee cuune waan kana kaannee fi guyyaa har'aa jechuudha naqamuu fi maaxariyaa malee maal jedhe Facebook irratti waraabbatee immoo of gadhiise waraabbatee of gadhiisuun qaama biraas koottaa na gargaara koottaa dhumaa koottaa rukutamaa jechuudha namni yakka namaarratti dhaqee namni rukutamu namni qaama seeraa wajjin poolisii wajjin walitti bu'u namu akka kaffaalu namu beekumsa hin qabne jechuudha kanaaf nuyi amma kanarratti maal dabarfachuu barbaanne yeroo hunda tokkummaa keenya eeguu wal jaallachuu wal kabajuu amantaa keenya walii jaallachuu amantaa keenya walii kabajuu aadaa keenya afaan keenya walii kabajuu afaan saba kamiyyuu haa ta'u walii kabajuu wal jaallachuun dirqama keenyadha keessumattuu immoo beekamtii argachuuf jedhame wanti saba diigu wanti seenaa jijjiiru wanti seenaa keessatti ta'uu hin qabne bara keenyatti ta'uun irra hin jiru kana dhaloonni kamillee ofirraa ittisu ofirraa mormuutu irra jiru yeroo amma oromoof kan barbaachisu tokkummaadha gamtoomuudha tokko ta'uudha cimuudha mootummaa isaa cimsachuudha saba isaa cimsachuudha afaan isaa aadaa isaa cimsachuudha seera isaa seera gadaa seera ittiin bulmaata isaa cimsachuudha amantaa musliimaa keessatti gadaan jira amantaa waaqeffannaa keessatti gadaan jira amantaa ortodoksii keessatti gadaan jira oromoon seera ittiin bulmaataa mataa isaa qaba amantaa otoo hin taane seera ittiin bulmaataa wanta tokko isa godhu seera ittiin bulmaataa qaba kanaaf kan immoo cimsachuudha malee yeroo ammaa kana akkan kana waan hin taane odeessanii mootummaa wajjinis walitti bu'u uummata wajjinis abbootii amantii garaagaraa wajjinis walitti bu'uun tasuma nurraan eegamuudha waan nu dhaggeeffattaniif nagaatti isin jenna komentii keessan waan isin jettan laluu barbaanna komentii godhaa laayik godhaa sheer godhaa sabiskiraayib godhaa nagaan tura